Appilikeeshinii yeroo barsiiftuu Telegiraama irraa gannuu bu'uuditi warri ijoommu jira. Har'a immoo appilikeeshinii haara tokko isinii qabadheen jira. Inninis Rocket.net kayyuu kana mee warreen qabdan inni kun koodiidha qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirtu isin jecha hordoftoota kabajamoo viidiyoon kalee galakkisa irratti irra baay'een keessan akka waan mufattanii fakkaattu gariin ammoo kan arrabaan waa darbatillee baay'eedha. Haa ta'u malee sooshaal miidiyaa qaburratti abbaan dhimma tokko dabarfachuu nama hayyama hin gaafatu. Hanqa subadhaa sooshaal miidiyaa keessaniin waan fedhanitti hojjedhaa nutis ammoo waan isinitti tole nu hordofaa ta'e isinitti toleen farraadhisaa isiniin jecha. Mee appilikeeshinii Rocketiin kun akkamitti dalagaa kan jedhamuu fi har'a ammoo warreen Telegiraama irraa gannu buuti jedhu deep creationii jalaan isiniif kaaya. Appilikeeshinii kana yeroo hundaa'u deep creationii hogguu jennu YouTube seenaa fakkeenyaaf YouTube hogguu dhuftan yeroo hundaa'u mee viidiyootii jalattiin isin garsiisa. Deep creationii namni keenya waan wallaaleefin gara sanitti jijjiire. Mee viidiyoo tanatti dhee deep creationii jechuun isuma kana fakkeenyaaf xiyya ol garagalee jiru kana gad deebifnaan Sinaa ga'uu ergaan koo Telegiraama fakkeenyaaf yooniin kana gad deebise Telegiraamaa fi FB xiyyaa jira asiin dhuftanii gad buufachuu ni dandeessan. Mee warreen buufachuu hin jettanii fi har'a immoo viidiyoo kana hogguun xumuree maxxansutti ajjalaan isinii kaayaa ajjala laalladhaa. Liinkii isaa ajjalaan isinii kaayaa. Hordoftoonni kabajamoo ammoo hogguu karaa kana dhuftan warreen maatii chaanala kanaan ta'in maatii ta'uudhaaf sabiskiraayib godhaa ol notifikashinii irra kaadhaa isin jechaadha. Ammoo laayik godhuu hin dagatinaa nu jajjabeessa waan ta'eef. YouTube akka dalagaa jiru argitanii TikTok meelii fi isaatiif kanaaf waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf amma liiviidha inni kun liivii TikTok hojjechuu isaa ni argitan jeeyyaadha. Okay, mee isa kana duuba deebinee appilikeeshinii kana ammaaf kan hin maxxansee jiru Rocket.net jedhamu kana koodii isaatii fi kan hundammoo Telegiraama irratti maxxansee jira. Telegiraama irratti isiniin garsiisa. Koodii ammoo YouTube deep creationii jala kaayuun hin taatu warreen beeytan jeetii yaada. Amma keessoo isaatiin isin garsiisa. Isa kana irratti dha'ee fakkeenyaaf inni kun akkana waan biraa takka illee hin qabu. Ni hojjetamu hin hojjetu amma isa kana hojjechuu jira akkuma laaltanii gartan kana laaltanii gartanii jirtanii ni hojjete jechuudha. Amma isa kana dhaamseen mee serverii isaa isin garsiisa. Walumaa galattuu zeenii fi wanni inni qabu waan hanqa kana qabu malee waan biraa takka illee hin qabu. Moobaayiliinis kunoota nama 25 tuunis ammoo akkuma ta'anii 60. Walumaa galattuu anamma zeeniitu asirra jira. Zeeniin isin garsiisa. Zeenuma irratti dhiisee isin garsiisa. Amma appilikeeshinii kana dhaamseetiin jira warreen keessaa qabdaa jettanii mee amma dhaamseen jira waan takka illee osoo hin xunne YouTube seennee isin garsiisa. YouTubein akka hojjetan jirree hubadhaa. Fakkeenyaaf kunis TikTok reefuun kana dalagu fakkeenyaaf kan dalagaa jiru amma gara jalaa kanatti ni hubattan jeeyyaadha. Maraa jiraachuu isaa ni gartan hin dalagu jechuudha. Liivii dalaguu dhiisii fiiduu matanaa hin dalagu. Warreen akka sobaatti fudhatan wanni nuti gallakkifnu soba akkan ta'in isin garsiisuudhaaf hordoftoonni kabajamoo koodii isaatii fi inni immoo haaraa isaanii akkam akka ta'e waliin haa ilaallu. Amma Telegiraama isin geessan Telegiraama gada oroo jalaa koodii isaatii fi inni appilikeeshinii kun akka inni jiru. Fakkeenyaaf koodii kana koodiin kun hundiiru kasaati. Garuu immoo haa ta'u isin koodii kana kan duraa kana username fi passwordii kan duraa kana fudhattanii itti dhaqatan. Ammaaf kanaatti naaf hojjechaa jira. Appilikeeshiniin ammoo kana as tuqxanii daawulood godhattan isin anamma daawulood godhadheetiin jira. Fakkeenyaaf isarratti yoo ni fidooyne isa gabbuusuu dandeenya. Amma hojjetaan jiru inninis waan ta'eef meetii deebinee hojjechiifna appilikeeshinii kana. Bifa salphaatti yeroo gabaabatti hojjetee jiraachuu inni argitan jeeyyaadha. Kun immoo beeksisa irraa hufne meetii deebina. Okay, inni numma amma dalaguusaa kunoo dhibbatti ni argitan jeeyyaadha.
gad buusuudhaaf rokketti isa kana open godheetuma seenuudhaani immoo isin bifa saniin install gootan. Yeroo tokko duuba deebinee amma YouTube dalaguusaa hogguun isin garsiise kuno. Hordoftoota kabajamoo viidiyoo tana irraa hubattan jeetii yaada. Koodii isaa immoo achitti naqattanii viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti viidiyoo kana waliif qooda isin jechaadha. Nagaan naaf oola.